Harka fuuni akkam jirtan akkam saatii kana geessan kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni shanan gadaatuu fi akkam saatii kana geessan nageenya jaalalli kabajni bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha guyyaan har'aa baay'ee kanaaf guyyaa har'aa immoo kanaan dura waliin haasaa turre sababii tokko walirraa bannee jirra amma immoo walitti deebinee jirra jechuudha. Kanaaf hundi keenya bakka jirrutti nagaa fi jaalalli kabajni tokkummaan nuuf baay'atuun siniin jedha. Guyyaa har'aa immoo haala tokko wanti qoshi waliin haasofna jechaadha. Innis maaliif wanti waliin haasofnu wanta xiqqaadha. Kanaaf hundi keenyas immoo waan tokko sana maaliif dhalli namaa dhala namaati. Dhalli namaa yeroo ammaa kana jechuudha. Namoonni baay'een yeroo ammaa kana kan hojjennurra kan haasofnutu caala jechuudha. Kanaaf namni tokko fakkeenyaaf waan namaan haasa'uun dura namni tokko waan namaa haasa'uun dura ani ofii kootii maal hojjedhee jira. Maaliif namni tokko waa tokko gaafa haasa'u ani maal hojjedheen jira, maal galmaan ga'een jira, maal milkeesseen jira jennee of ilaaluutu irra jiraata jechaadha. Maaliif akkuma waan namaa haasa'uudhaaf raba yookaan immoo yeroo keenya gubnee maaliif yeroo keenya adin gubna wantoota garaagaraa qisaasuudha waan namaa haasa'uu ni baay'ifna jechaadha. Waan namaa fakkeenyaaf cilee dibuudhaaf ni fiigna. Isuma dhugaa jiru dhugaarra dabsinee wanta hedduutu jira jechaadha. Isa kana immoo balleessuudhaaf yookaan immoo isa kana haasa'uun dura gaafa kan namaa haasoftu ani maal hojjedheen jira, ammaal milkeesseen jira, ammaal galmaan ga'een jira jennee keessa keenya ilaaluutu nurra jiraata jechaadha. Akkuma fakkeenyaaf gaafa quba tokko kana fakkeenyaaf nama tokkotti quba tokko akkas jennee gaafa qabnu mee ilaala quba tokkittiidha kan nama sanatti qabnu garuu qubni inni kaan gareenyuuti gara keenyaa jechuudha. Kanaaf namoonni addunyaa keenya fakkeenyaaf keessuma biyya keenya keessatti namni tokko waan baay'ee hojjechuurra waan baay'ee haasa'uudha kan yeroo keenya irratti dabarsinu. Waan baay'ee kana fakkeenyaaf dhaloonni dhufu kan dhaloonni amma jiru kan dhaloonni qubee waan nuti amma irra jirru kana fakkeenyaaf yeroo baay'ee ni hojjenna ni jijjiiramna jenna maal goona guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf waan namaadhaan namoonni baay'een immoo waan namaa isaanii kan isaanii galmaan ga'uudhaaf maaliif ni haasofna jechaadha. Kanaaf akkuma namoonni baay'een waan isaanii hojjechuudhaaf halkanii guyyaa yoo isaan xaaran, yoo isaan tattaafatan, yoo isaan guddachuudhaaf nu biraa tattaafatan irra caalaan keenya maal goona? Isaan kuffisuudhaaf warroonni deemnu jirra jechaadha. Namoonni baay'een immoo namoonni addunyaa kanarratti fakkeenyaaf jijjiirama gaarii fidan guddatan chaalenjii hedduu keessa darbaniiti. Dhagaan itti baay'ata, gufuun itti baay'ata isaan bira ga'uudhaaf. Sababii maaliif? Namoonni baay'een chaalenjii itti baay'isu. Maaliif akka biraa guddatu? Maaliif haasaa wanta baay'if nuti biraafne namoonni sun akka hin guddanneef maaliif chaalenjii itti taana ofuma keenyaa jechaadha. Inni maal argatee guddate, inni kana godheeti bara yookaan immoo kanaan guddate jennee maal goona teenyee ni haasofna. Utoo akka isaatti hojjenne, utoo akka isaatti halkanii guyyaa hirriba dhabne, utoo akka isaatti immoo beelofne akkuma sana jijjiiramuun guddachuun ni danda'ama. Dhala namaa ta'ee wanti hin danda'amne tokko illee hin jiru. Dhalli namaa gaafa gara dachee kanaatti dhufu maaliif dhufe? Guddachuu jijjiiramuu bakka jijjiiramni isa barbaachisa. Garuu ilaalchi keenya baay'ee ilaalcha gadaantummaa ta'uudhaan maal taana ani kanan mucaa magaalaa miti an baadiyyaatti hin dhalan ani warri koo hiyyeessa maaliif ni dabarsina yeroo baay'ee jecha. Nuti koo maatii hiyyeessarraa dhalachuun kolfa osoo hin ta'in iyyoomnee du'uutu kolfaa jechuudha. Maaliif jijjiiramuu hin dandeessa, hojjechuu ni dandeessa, harka lama qabda, waan namoonni milkaa'an qabdu qabda, garuu guddachuu hin danda'ama waan ta'eef. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti guddachuudhaan maaliin aarsaa kaffaluudha miti. Maaliif aarsaa kaffaluu jechuun immoo guddachuudhaaf gara fuulduraatti tattaafachuudhaaf yeroo kee qeqqasaasisootu hin ta'e yerootti fayyadamu jechuudha. Gaaf sana maaliin akka du'a wayiitti maaliif jijjiiramni aarsaa ni barbaada namoonni baay'een kana kaffaluun barbaadan
maal godhin kana hojjedha yeroo qabu maaliif dursinee maal goona ni hiina jechuudha. Ati guyyaa tokkotti miti jijjiiramni kan dhufu wal jalaan miti. Kanaaf immoo ati immoo guyyaatti maal hojjechuu qabda? Daqiiqaas tokko keessatti fakkeenyaaf namni tokko milkaa'uu yoo barbaade guyyaa tokkotti wanta baay'ee hojjetu osoo hin ta'in guyyaa tokko keessatti maal akka hojjetu beekuudha. Yoo beeke maaliif wanta hojjetu wanta beekuuf yeroo sana irratti xumuruudhaaf yookaan immoo galmaan ga'uudhaaf wanta isa rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een immoo guyyaa tokko hojjechuu otoo barbaannu lakki ani boruun hojjedha. Maal kana immoo iftaanan hojjedha. Kana qoysa dhufuun hojjedha. Ni jenna yeroo baay'ee jechaadha. Inni kun maal kufaati. Namoonni guddatanoo wanta hojjechuu qaban yeroo sanatti ni hojjetu. Maaliif wanta hojjechuu barbaadan sana daqiiquma sana keessatti xumuru. Daqiiquma sana keessatti sababiin isaa maaliif yoo boru jedhan boru iftaan immoo maaliif guyyaan jalaa jijjiiramaa deema. Kanaaf nuti milkeessuudhaaf guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf yeroo itti kennuu dhiisnee gara fuulduraatti yeroo hundaa maaliin wanta dandeessu sana wanta dandeessu fakkeenyaaf wanta dandeessu yeroo argatte sanatti murteessite yookaan immoo yeroo qabdu sana keessatti hojjechuu. Guyyaatti namni tokko daqiiqaa 5 wanta hojjechuu qabu yoo hojjete borumoo daqiiqaa 6 daqiiqaa 10 sa'aatii jecha guyyaa ta'ee deema jechaadha. Maaliif abitii ta'a wanti sun isaaf baremmaatilee ta'a deema jechaadha malee namni tokko guyyum tokko ka'ee guyyaa muluu ijaa hojjetaa ooleef guyyaa lama muluu ijaa hojjetaa ooleef milkaa'inni dhufa osoo hin ta'in adeemsa keessa jijjiiramaan jechaadha. Maaliif adeemsa keessa maalinni guyyaa daqiiqaa sana walitti itti fufinsaan hojjettee ilaalcha kee jijjiirtee ati ilaalcha hojii keetiif qabdu hojii guddaa hojjetteef milkooftu. Ati ilaalcha hojii keetiif qabdu aaxinnaattu qabaatte taanaan ishuma irratti maaliif hojii tokko hojiin sana hojjechaa negatiiva. Hojiin sana hojjechaa maaliif hojii sana hojjechaa jira garuu waa'ee hojii sana balaalleeffata. Otoo hojii sana hojjettu akkamitti balaalleeffatta? Hojii sana otoo hojjettu maal goota? Hojii si jijjiiru maal goota ree? Itti fufisaan deemu ammasa keessa. Inni sun xiqqaadha miti xiqqaadha. Guddaa hojjechuudhaaf immoo obsaan deemuudha. Gaafa isaan taanee maal goona ree nuti? Isa kana dhiifne akkatti hojjechuu dhiifne waan nama haasa'u inni akkamitti guddatee maaliif na caalaa maaliif akkasitti deema? Jedha caalaan keenya jechuudha. Egaleen gaafa cadhi inni maal argateeti? Maal hojjeteeti? Inni maal hojjeta? Yookaan wayi godhatee irra caalaan keenya kan baay'atu jechuudha. Otootti siqnee namoota sana gaafanne nuti himuu ni danda'u. Kanaaf nuti hundi keenya dhala namaa taanee jijjiirama namni hin barbaanne tokkollee hin jiru. Kanaaf jijjiiramuun maal hin barbaadu? Falaasama osoo hin ta'in wanta hojjetu beeku karooraan deemu garamitti akka deemnu murteessu iddoo murteessinee booda immoo obsaan hojjechuu gara fuulduraatti guddachuu ni danda'ama. Kanaaf waan baay'ee haasa'urra waan baay'ee hojjechuutu nurraa eegama. Waan namaa haasa'urra ofii keenya hojjennee agarsiisu. Kan namaa haasa'u osoo hin ta'in ofii keenya hojjennee agarsiisu. Milkaa'inni yeroo daandii dheeraa fudhachuu danda'a. Bu'aa bahii baay'ee qabaachuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'inni gonkumaa hin jiru. Otoo aarsaan kaffaliin, otoo bu'aa bahii keessa hin dabarsiin namni kamiyyuu jijjiirama bira gahaa jechuu hin danda'u. Maaliif kaffalii deemii obsaan gara fuulduraatti ejjennoo qabaadhu. Isaan booda immoo maalinni karooraan hojjennee jijjiirama gaarii fiduu ni danda'ama. Eessumattuu. Kanaaf hundi keessan immoo obsaan hojjennee gara fuulduraatti namni kamiyyuu jijjiirama yoo barbaade gara fuulduraatti guddachuu. Maaliif namni dhala namaa ta'e jijjiirama kan wallaalee yookaan immoo barbaaduu dhiisuu hin jiru. Kanaaf nuti immoo jijjiiramaaf aarsaa kaffaluu guddachuu. Nutis immoo akkuma namoota kaanii jijjiiramuun dhala namaa ta'e bu'aa keessa darbeeti namni jijjiirama kan fidu. Namoonni milkaan agabuu bulanii beela'anii dheebotaniiti malee gaafuma dhalatan quufanii yookaan immoo otuma quufanii hojii sana yookaan immoo galmaan gaanii miti. Beela'anii dheebotaniiti. Kanaaf hundi keenya immoo hojjechuu ni dandeenya. Ni dandeenya yoo jenne ni dandeenya. Hin dandeenyu yoo jenne garuu hin dandeenyu. Galatoomaa bakka jirtanitti gaa nagaan siniif haa baay'atu turte gaarii.